Haaya akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtu annagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'ammoo keessummaa haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Egaa yeroo baay'ee viidiyoo maaf kophaa kee hojjettaa jettanii namoonni tokko tokko na gaafatanii turtanii. Deebiin keessanis har'aa gaafiin keessanis har'aa deebii in argata jedhee yaada jechuudha. Kanaafi keessummaa kiyya wajjin wal baraa amma gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoonni chaanaalii yuutuubii Boonee Show. Ani maqaan koo Bilisummaa Abdataan jedhama. Abbaa manaa Boontuutii jechuudha. Kana booda hojiiwwan yuutuubii irratti hojjetaman tokko tokko qabannee isiniif dhiyaanna. Sana dura kunoo hordoftoota Booneetiin wal baruudhaaf ofii koos isin barsiisee dhiyaadheen jira. Kana booda asiin wal argina jechuudha. yuutuubii kana subscribe, share akkasumas like godhaati. Jajjabeessaa hojiiwwan hedduu irratti hojjenna. Kanaafis qophii xumurree jirra waan ta'eef kanasumaan isin beeksisuu barbaanna. Galatoomii egaa hordoftoota koo yeroo baay'ee viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hin hojjettu akkasuma kophaa kee hojjettaa. Biyya galtee socho'aa hin jirtu jettanii namoonni tokko tokkollee xiqqoo yaada naaf dhiyeessitanii jirtu jechuudha. Yaada keessanii fi guddaa galatooma isiniin jecha jalqaba irratti maaf kophaa hojjettaa kan jettanitti kophaa hojjechuu osoo hin taane yeroo tokko tokko haalli yeroo gabaabaa keessatti namaaf hin mijatu. Ammumaa waaqa haala mijeeffannutti viidiyoo kophaa koo hojjetaa ture. Amma immoo amma ta'e wayii haala xiqqoo haala jireenyaa mijeeffannee jirra waan ta'eef viidiyoo kana booda viidiyoo lama taanee isinii hojjenna. Akka yaadan miti yeroo tokko tokko wanti tokko akka ati yaadde osoo hin ta'in kan biraa ta'ee argamuunis jira waan ta'eef kanaaf kophaa koo hojjetaa ture. Viidiyoo guyyaa guyyaadhaan immoo maaf hin hojjennee chaanaaliin kee nama birallee gahaa hin jiru viidiyoo hojjedhu guyyaa guyyaadhaan kan jettan irrattis Itoophiyaa keessatti akka biyya Arabaa miti jechuudha. Viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjechuun xiqqoo amma haala mijeeffatanitti nama rakkisa. Innis xiqqoo ammumaan haala mijeeffadhutti jedheetanii amma karaa hundaanuyyuu haala mijeeffadhe. Kana booda viidiyoo guyyaa guyyaadhaan ilmaan hojjedha jedheetan yaala yoo waaqayyo na gargaare. Akkasumallee viidiyoo kana booda lamaaniin hojjenna jechuudha. Kophaa koo osoo hin ta'in lamaaniin hojjennaa wantoota barnoota qaban akkasuma piraankii wantoota nama bashannansiisan kana booda lamaaniin irratti hojjenna jennee yaadna. Egaa isin immoo viidiyoo keenya yeroo ilaaltan laayikii nu godhaa akkasuma sheerii nu godhaa. Yaadallee qeeqallee yoo qabaattanii koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoon tokko yeroo hojjetamee gadhiifametti yoo ilaalamedha haamilee kan namaa kennee namni hojjetu waan ta'eef viidiyoo tokko guyyaa guyyaa yoo gadhiise namni ilaalu hin jiru taanaan anaafis haamilee naaf hin kennu waan ta'eef akka sirriitti haamilee argadhee viidiyoo guyyaa guyyaan isin biraa ga'u yoo barbaaddan viidiyoo kiyyaa naaf daawwadhaa laayikii naa godhaa hiriyoota keessanitti sheeriillee naa godhaa kana booda bakka wanta ajaa'ibaa hojjenna. Akkasumallee gaafii garaagaraa nu gaafachuu yoo barbaaddanis koomentii jalatti nu barreessaatii wanta viidiyoo irratti hojjennee isiniif deebisuu dandeenyu gaafii barbaadan nu gaafadhaan isiniin jedha. Egaa dabalataan waan jedhu yoo qabaate gara bilisummaatti isin dabarsa. Egaa amma gabaabseetumaan of ibsee kana caala wal baraa deemna. Kaleessa hordoftoota Boonee turtanii kana booda garuu hordoftoota keenya taatu waliin viidiyoo garaagaraa qabannee hin dhiyaanna. Isin immoo nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoowwan nama barsiisuu danda'an nama bashannansiisan hedduu qabannee akka dhufnu abdii qabna. Jabaannee hojjenna. Nutillee akkasuma kan keessan warreen hordoftoota keenya taatan isin hordofna jabaanneeti. Isinis akkasuma akkuma isiniin jenne subscribe nu godhaa nama bira akka ga'u share godhaa like godhaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Kana booda jabaannee waliin hojjennaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomii dhugaadha. Iddoo chaanaaliin keenya nama bira hin ga'u akkasuma viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjechuus dadhabee osoo hin taane daawwattoon nama waan hojjetu tokko namni yoo si jajjabeessee haamilee sitti godhee jabaadhu siin jedhee
atillee aamilee horattee waan sanatti jabaattee hojjetta jechuudha. Viidiyoo tokko Itoophiyaa keessa waayifaa akka kanatti guuttee gaafa viidiyoo hojjettu viidiyoon sun viyuunsaa 5, 10, 15 yoo ta'e homaa hin gargaaru jechuudha. Kanaaf inni kunis illee xiqqoo aamilee kenna buusee jira jechuudha. Kaka'umsa naaf hin kennine. Iddan biyya galee viidiyoo darbee numan hojjedha garuu naan achi jiru wayyaa namni yeroo sanatti fakkeenyaaf biyaansi biyuu 40-50 illee numan argadha jettee amma 15-20-30 oo akkam guddatee biyuu nama mana 30 seena jechuudha. Inni kun immoo homaa hin fayyidu waan ta'eef hordoftoota keenya anis jabaadhee wantoota isin bashannansiisu viidiyoo babbareeda jechuudha. Aga kanaan duraas nama komachuu hin danda'u sababiin isaa viidiyoo baqa ijatti nama hawwatan viidiyoo qulqullina qabu baay'inaan hin hojjenne jechuudha. Aadaa waan hin mijeeffanneef kanaaf kana boodatti immoo jechuudha lamaaniin chaanaalii kanarratti lamaaniin hojjennaa viidiyoo nama hawwatu nama bashannansiisu waan baay'ee hojjenna jechuudha. Kanaaf egaa na jajjabeessaa adaraa keessanii na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa har'aa fi xiqqoo keessummaadhuma wajjin wal isin barsiisuun dhufe waan ta'eef yaada biraa irratti qophoofnee karoorfannee hin dhufne keessummaadhuma wajjin wal isin barsiisuun dhufe jechuudha. Kana booda isinis keessummaa koo bartan waan ta'eef maatii taanes chaanaalii kanarratti hojjennaa. Egaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa waaqayyo isin waliin haa ta'u baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa baay'ee.